Namoota torban kana irraa gonkumaa fagaadhu. Isaan waliin turraan yookiin walitti dhufeenya uumnan nagaatti atis as hin deebitu. Keessa'uu isa torbaffaa cimsii balaaleffadhu. Namoota jireenya keenya keessatti argamuu hin qabne tokkoffaa wheelbarrow people yookaan saamtota. Gosti namoota akkanaa kun saamtota humnaa fi yeroo namaati. Yeroo hundumaa namoonni akkanaa isaan qofaaf akka hojjettu fedhu. Gochuuf yaalullee. Waa'een kee isaan gonkumaa hin yaachisu. Kanumti isaanii akka guutuuf barbaadu. Rakkoo isaanii furuun rakkoo ofii isaanii osoo ta'ee jiruu rakkoo kee akka ta'etti si hamatu. Garajabummaan namoota kanaa immoo takkaa harka isaanii kufnaan kan si uume ana. Kanaaf anatu si jiraachisa jechuu fedhu jedhullee. Egaa hubadhu namoonni wheelbarrow jedhamuun beekaman kun saamtota humnaa yeroo fi qabeenyati. Namoota gonkuma jireenya keenya keessatti argamuu hin qabne lammaffaa mosquito people yookaan namoota fudhachuu malee kennuu hin beekne. Namoonni gosa akkanaa kun waan gaarii jireenya namaa keessaa xuuxuun qoricha ammeenyaa keessa namaatti naquun beekamu. Faayidaa namaa irraa barbaadu. Garuu namaaf immoo gonkuma hin dhimman. Namoonni gosa bookee busaa kun waan namaaf oolan waan hin qabneef nama irraa immoo gaarummaa mulquun beekamu. Garajabummaan isaanii immoo yeroo asirraa fedhan naannoo keetti marsuun xiixa. Dhiiga kee xuuxuun immoo busaa si qabsiisu. Hubadhu namoonni gosa bookee busaa kun naannoo keetti ursanii faayidaa isaaniif si faarsu. Yeroo sirraa kan barbaadan argatan achumatti si gatanii soqu. Namoota gonkumaa jireenya keenya keessatti argamuu hin qabne sadaffaa scaffold people namoota to'annoo jala nama galfatan. Gosoonni namoota akkanaa galata barbaaddotaa fi fudhattoota. Yeroo ta'e qofaaf waan si cinaa dhaabbataniif guyyaa biraa akka waan isaaniin as geessetti galata yeroo hunda akka dhiyeessituuf fedhu. Si to'achuu fi kallattii jireenya keetti sitti agarsiisuu barbaadu. Bilisummaa kee si dhorkatanii akka ofiif iftee jiraattuun fedhan. Yeroo hundaa qajeelcha isaaniin akka jiraattu fedhu. Gaarummaan isaanii yeroof baay'ee si barbaachisu. Sababni isaa si gargaaruuf duubatti hin jedhan waan ta'eef. Gargaarsi isaanii immoo ofii keen yaaddee akka of jiraachiftuuf carraa siif laachuu dhabuu isaaniiti. Hubadhu akkuma dubbanne yeroof nu haa barbaachisan malee yeroo waliin bubbultan urjiileen kee gonkumaa hin iftu. Jireenya kee fuulduraatu hiika dhabee joola. Namoota gonkuma jireenya keenya keessatti argamuu hin qabne afraffaa crocodile people yookaan namoota riyaa fakkaatan. Gosti namoota qocaan fakkeeffaman kun gosa namoota fakkeessitootaan wal qabatu. Gabaabumatti fakkeessitoota. Sababni si waliin hariiroo uumaniif inni guddaan isaanii waa'ee kee iccitii kee baruun deebi'anii ittiin si dhiibu. Yookaan cimina keetti naafuun dadhabbina keetti immoo kolfuun beekamu. Yaada kee gaarii yoo qooddeefis si waliin falmuu malee ati sirrii akka taate hin fudhatan. Dogongora keetti immoo quba qabuun beekamu. Namoonni akkanaa kun fakkeessitoota qofa osoo hin taane sobdoota, amattoota, mormitoota fi gowwoota. Hubadhu namoonni akkanaa kun gara laafummaa keetti fayyadamuun shira duuban sitti yaadu. Gosa namoota jireenya keenya keessatti gonkumaa argamuu hin qabne shanaffaa chameleon people yookaan namoota hinaafan. Tuurni namoota kun hinaafan kan guutamedha. Yeroo hunda dorgommii fayya dhabeessa si waliin godhu. Akka waan si waliin kallattii tokko deemaa jiranitti of fakkeessuun callisanii akeeka badaa fi gadheetiin adeemsa jireenya kee hordofu. Milkaa'ina keetti naafu. Kanarraa kan keessi waliin hinaaffaa dorgommii keessa seenu. Namoonni chameleon michoota si hin deeggarre yookaan guddina kee hin kabajne garuu yeroo hunda kufaatii fi dogoggora kee kan guddisanidha. Hubadhu hiriyaa badaa fi hinaaffaa qabu carraaqqii kee bal'isuuf yookaan karoora kee fashaleessuu fi abjuu kee balleessuuf amma fedhe deemuu danda'a. Kanaaf namoota akkanaarraas of eegaa. Gosa namoota jireenya keenya keessatti argamuu hin qabne inni jaaffaan
naayiseer people yookaan namoota nama xiqqeessan. Tuutni namootaa kun abjuu namaa ajjeesuun beekamu. Abjuu kee hin dinqisiifatan, yoomiyyuu hin deeggaran. Abjuu kee maaliif akka hin danda'amne sababoota 1,000 sitti himu. Carraaqqii kee hin argan. Garuu yeroo hunda yaaliiwwan kee fashalaa'an irratti ol kaasanii haasa'u. Yeroo hundumaa xoofoo kee walakkaa duwwaa malee walakkaa guutuu hin argan. Yeroo furmaata irratti hojjettu rakkoo dabalataa siif uumuuf biizii ta'u. Isaan passion killers fi abdii nama kan balleessanidha. Ammas hubadhu, naayiseer yookaan namoonni kun abjuu waan hin qabneef abjuu kee hin dinqisiifatan, hin deeggaranis. Bakka irraa fagaadhus hin jedha. Gosa namoota jireenya keenya keessatti gonkumaa argamuu hin qabne isa 7ffaa fi hammaattota. Garbage pusher people yookaan garbage pusher people namoota hammina facaasan. Gosti namootaa kun hunda isaanii caalaa hamtoota. Gonkumaa waan gaarii dhiyeessan hin qaban. Jireenyi isaanii caccabaa, xurii fi kosiitiin kan guutamedha. Oduu gadhee fi fokkuu kan baatanidha. Isaanis odeeffannoo abdii kutachiisaa fi haamilee namaa cabsu geejjibu yookaan tamsaasu. Yeroo kamiyyuu yoo mul'atan waan hamaa haasaan qabu jechuudha. Isaan daldaltoota taateewwan carraa hin qabnee fi guddina hamaati. Hubadhu, garbage pusher yookaan namoonni kun yeroo hunda namoota odeeffannoo waaqayyoon hin sodaanne, kan nama hin gammachiifne fi bu'aa hin qabne, akkasumallee garaa namaa nyaatu haasa'u, maxxansuu fi tamsaasuu irratti hojjechuun namoota jalqabaati. Kanaafuu hordoftoota, namoota gosa akkamiitiin akka marfamtee dhugumaa hubachuun jireenya kee qorachuun itti gaafatamummaa kee qofa. Jireenya kee kallattii sirrii ta'etti socho'uu kan danda'u yeroo namoota gaarii wajjin walitti dhufeenya uumtuu fi namoota gadhee irraa adda baatu qofadha. Maarree isaan kana keessaa kan si quunnamee beeku koomentii jalatti nuuf kaa'a. Yoo irraa barattan immoo sabiskiraayib gochuun maatii nuuf ta'a. Galatoomaa, deemsi itti fufu.